Romni gadi sai deema ayye ayye deema namu deema kuno ga Oromoon akkanatti baanii goota isaanii akka gootaatti awwaalatan. Amiin amiin. Rabbi jannata annu. Qabsoon itti bufa qabsaawwan ni du'a qabsoon itti bufa. Itti bufa. Itti bufa. Itti bufa. Itti bufa. Itti bufa. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Iji fannoon. Kuno ga Oromoon akkanatti dhaadannoo adda addaa dhageessaa kuno mallattoo diddaa gabrummaadhaa agarsiisaa harka isaanii ol qabanii goota isaanii awwaalatanii akkanatti goota isaanii akka gootaatti awwaalatanii kuno akkanatti gala deeman jechaadha. Rabbiilleen kuno akkanatti rooba gadhiisee filaan isaan deeggaruuf jecha. Kuno ga Oromoon akkanatti goota si awwaalattee akkanatti dhaadachaa galte yoo Jamaal tokko du'ellee Jamaal dhibbaatu hafe jechuu isaanii kuno ga akkanatti adawwitti agarsiisan. Shaniitiin wareegamuu isaati arrantana. Kanaafuu wareegamuu isaa kana gadda guddaan na dhagahamaa arrantana hidhattoota naannoo shaniitiitu ajjeesee itti nama filaatiin. Ayyee. Kanaaf Rabbi irraa nu hambisu. Isaan namni tokko yoo du'e qabsoonni qofa isaaniiti kunoo poolisiin leengaa poolisiin ganama kana uummata awwaalachuu ni dhorkite illeen kunoo gaa as fuula isaanii dura jirti jechaadha. Hanga nuti Jamaal awwaallu hunda isaan asirraa hin deemne jechuudha. Kunoo as qabatanii qawwee isaanii guurratanii jechaadha. Warri ganama kana Jamaal awwaallu nu dhorke san kunooti jechaadha. As gubbaa ijaajjan. Uummannis kunoo goota keenya awwaalanne jeeti. Uummata hiriira irra ba'u jira. Manguddoon adda addaa immoo sossobdeeti uummata kana gad deebisuudhaaf yaalii godhaa jirti jechaadha.